Bayeedala qalbii miti kun anan qabadheetoo jira. Dhiira ani dhiira'ee ani barreessa viitoo yaamatoo fida viidiyoo na bira jiru akkan hin maxxansine ilaalan footoo viidiyoota akkan hin maxxansine booda warraggatu booda baxabaxamu booda asii ciqaatu booda bojee barbaada jettanii ani biloogis hundumaa keessaniyyuu wanna amma siniin jedhu deematoo wanna nama siniin jedhu hojiirra oolchaa. Aizoon anaaf aizoon ta'uu laalana barreessinaa bakka aizoonaan hin jedhina maadha aizoo bakkanuma wanti jiru hin barbaadu. Dhugaadha moo? Kusin filiidhame kun. Ani harki koo dheeradha itti naayee maashii. Post ishee jala jiramu gosa ijoolleen koo wajjin turaniiru maal taatan. Rakkoon qabu doktor. Falmataan nagalchaa jechaadha hin beekamu kam? Falmataan kamidha? Warra beekan iyyuu yaadannoo falmataan gochuu hin jiru tokko hin beekamu. Maaltu buusee kana? Anamma nama asii qoshaa qomboree quumantiin barreessina innaan diddanii kan fala naa fiduu dandeessu kootti ergadhu. Maaltu buusee? Neetworkidhaayi. Yaamituu fidu qoy. Yaamituu haa fidu. Falmata. Hamza kam bulte? Nagaadha. Jirraadha kam? Jirra kun. Tiktookin tokko waarningii qabee tasanin jalaa isin barreessa ture gabduu bilisummaa kan jiru tokko. Nishi. Kanaanan gale sun nagalchuu dinnaan maal ta'e beektaa sheeritti gochaan turani. Waadan ani ittiin yaada sirriitti meeqa? Nishi. Wanticha kana amma akka nagareeffan jala seenee akka shaara dhagaa ture bojaa jalatti. Bojaanis nu obsee mee akka isaanis mucaan achitti konkolaachisaa irratti fakkaate. Eenyu waadaamu? Kanaaf dubartiin shufeerii jaallatti silumayyuu. Ishee. Kinoo kana biiftuun dhugoo akka nan ganne nan beeka akka ishiin waan tokko irra irratti gootu hin goone nan beeka garuu ishiin hin attaallalee kan godhaaf harki koo dheera dheeriin dhugaa rabbi kinoo dhugaa siin jedha. Mucaayi. Omaa rakkoon qabu dhiisi eegoo siin biliidha. Ammaayyuu bilbila kanaan asinnan seena waadaan yoo jiraate konekshan argachuu danda'a amma kun daariktuma koosinitti nageessa. Bannaati. Hojaa waqtiidhaati. Yeroo bilbilaaf hin jiraani. Bilbilli isaa hojjennaa gara siin kootu jedhanii ani nama wannoo miti ilaal mataa viidiyoo footoo namaa gadi hin galabbatu onlaayinii irratti dhufee ta'u alaa rakkoo gin karaa dippiloomaasii ta'uun itti himuudhaaf yookaan immoo asirra da'uudhaaf na yaala. Onlaayinii irra hin jiru Hamziyyee inni onlaayinii irra hin jiru
Ani garuu akka namummaa tokkootti nan dubbisa waadaa ittiin yaadda baay'ee waan ta'eef maal akka jiru ishee gaafachuu ni danda'a. Guyyaa sadii afur kennee fi bakka zim sarran dhaga'ee waan kana mana sin jalatti haamsoo fa'aa agarraanan seene malee nagarreeyyu ture. Maalante kun guyyaa meeqa faatti yaadne dadhabneem ko viidiyoo waliin qabanii tokko natti erga jennaan hin poosottu jedhee nanatu giddii dirqisiisee jira bara. Immoo nagarre beekta qophii wayitirran ture jalas gareetti mallaalles too gara sabuna fayyadamaan ture. Viidiyoon riippoostir godhe laala deema too riippoostidii kiyya jala seena too laala waan biraatii miti. Riippoostidii dhuma kiyya jala seena too laala. Torbee lama caalo. Hojiitti obsan ananas obsisa kiroo bilbila zawduu bilisummaa kan jedhu nama abshir kasin jedhe kuni innis kiyya. Warningi ofirraa qabaaf. Isa immoo bakka akkuma ta'e godhaati. Keechanamza isaan keechana dubbisiiti keessan dubbannaa boja obsatti isaanii bulana tokko ture sa'aati sadii afur booda ullaanii seene firoomsa ulfaatti jira miti. Ati firoomsa ati almichoo biloogina gootee maaliif akka biloogina gootee fi wanta inni sii barbaadu fanan qabaa. Rakkoon qabu koo simpiliidha kuni amma danda'amaa ta'etti gaafadhaa. Boja koy akka sa dubbistu godhaan tani ana mucaa waan ta'e mucaan immoo biloo irraa si kaafta keessatti dubbistu nan godhaan. Waan biraatii miti wannoon kun harki isaa dheeraadha jedhaan itoo itti naa hima. Bataam dhiibbaa biraatirraan muudii biraatirraan keezii biraatirraa wal ga'uu dandeenya waan ta'eef. Firoomsa online jiru waan asitti bilbilaan ture waanatti ni gaafannaa sirriitti hin gaafannaa firoomsa dha. Kinoo ጓደኛሽ dhufte eeyyuu ጓደኛሽ takka. Rakkoon qabu waa rabbi rakkoon qabu. Challenge dhuftu hundumayyuu ani amma dhala namaa argeera amma makka namaa naani amma makka bakka dhiisi baay'een dubbannu shantaatee haaruftu an afaan kootta fumamaan jedhama. Ante uummanni as jala jiru beekuma qalladaa jira. Indaallee warruman biiftuuti. Anuma biiftuu jira jechaadha as jala bakka bojaaf namni yaadu tokkollee hin jiru.